Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kooti kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam isaa kana keessan an obboleettiin keessan nagaa guutuurraa faa qabaa nageenya nafkee ture isin birallee jiraatu isiniin jechaati namoonni chaanala kana faratatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama namoonni maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraa na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaaladha. Ammallee imalli keenya walumaan itti fufuu deeggarsi keenyas akkuma itti fufeettaa ta'u walaa deeggarru walaa hordofnu isiniin jechuu jaaladha. Tolee deebi'ee dhufee jira. Maaliin deebitee dhufte jechuun keessaniin oolu har'a waanuma ta'e tokko waan tokko irratti dubbanna. Maalinni innis ijoollee shamarranii irra xiyyeeffata. Ijoollee shamarranii jechuudha. Miidiyaa har'atti numa agartanii wantoota garaagaraa jechuudha. Waan nama jibbisiisu guyyaa guyyaatti waan nama jibbisiisu kan nuti argaa oollu. Garuu haa ta'u malee akeekkachiisa waaqayyo gamanattis wanta hundumaa biyyoota garaagaraa irratti ta'aa jiru ni agarra. Garuu eekamsa rabbii akka ta'e maaliif hubachuu dadhabna? Maaliif asitti maaliif kana jette jechuun keessan oolu sana dhumarraa hittin isin fuuta. Maaliif jennaan amma wanti gama geessuun dhufee nu bira ga'utti maaliif dammaquu dadhabna? Maaliif nuti waan hojjetaa jirru karaa kamirra akka deemaa jirru maaf tilmaamannee waan godhaa jiru sanarraa maaf hin deebine? Kana yeroon isiniin jedhu obboloota koo wanti hundumtuu keessattuu hiriyaan nama balleessa. Sa'aatii kana keessa hiriyaan nama hin balleessa. Sirriitti nama balleessa. Maaliif barrillee badaa namnillee akkuma waliigalatti argaa jirtan kan anumaan wal qabatee jechuudha. Hojii bareedaa, hojii waaqayyoo jaalatu, hojii fuula namaattis fuula rabbiittis jaalatama qabu tokko miti kan nuti hojjetaa oollu jechuudha. Viidiyoo kana tarii namoonni hedduun keessan agartan itti fakkaata akkuma anaa jechuudha. Daa'ima deessee kaatee awwaaluuf gaafa kaatu qabamte natti fakkaate. Viidiyoo kana yeroo baay'ee nan arga gizee baay'ee gizee dheeraa jechuudha. Har'a bichaa miti kuni wantuma guyyaadhaan guyyaatti iddoowwan garaagaraatti taa'aa ooludha jechuudha. Garuu wanti kan kaleessaa ani amma fakkeenyaaf arge kuni wanti natti dhagaame jechuudha. Akkasinatti qabamtee kanaaf fuula miidiyaa irra ishee baasanii akkas gochaati daa'ima sanaa garuu gatuutti qabamte natti fakkaata. Yoo asuma achi ilaalu viidiyoo sana mee namoonni viidiyoo sana dheeraa isaa yookaan nama qarrasee mucayyoo sana miidiyaa irra baasee dheeraa isaa warri agartan koomentii jala na barreessaa. Ani dheeraa isaa nagarre gabaabaadhaaf viidiyoon suni daa'imicha du'a na fakkaata siifachi orfitii fuutee seeraan as takkakkaliin marii maal godhe jedha namichaan irra dhaabbatee afaan amaariffaatiin dubbata jechuudha. Maaliif wanti sun namoota hedduudhaaf timirtii ta'a. Sirriidha namoota hedduuf timirtii irra ta'a. Timirtii ni ta'a. Baga miidiyaa irra baasee namni sun jechuudha. Maaliif baay'eetu jira kan dhoskaatti guyyaadhaan qoshaashaa keessatti gatamanii guyyaadhaan gandaa antini keessatti gatanii achi keessaa fuudhaa oolanii baay'ee argaa oolla. Garuu nuti waaqayyo akka cubbuu keenyatti akka hojii keenyatti nun qaxxaane dhugaan isiniin jedha. Kanaaf dhugaa rabbii namni hin dogoggora. Garuu immoo dogongorri eessatti isinitti fakkaate? Mucayyoon kun amma waan kana gooteef dogongorte jechuu osoo hin taane jalqaba dogoggorri ishee jechuudha. Jalqaba dogoggorame wanti sun ta'eemi dhugaan isiniin jedhaani ilmoo ofii deessanii fiddanii ganaa ilmoo sana awwaaluu gaturra ofii keessanii dachee kanarraa boqachuun isiniif salphaadha. Maaliif jennaan tokkoffaa rakkina waan dachee kanarra jiru hin agartan walumaa gala. Lammataa akka kanatti xiqqaa guddaan akkas akkana shaagodhu dhugaa abaarsi afaan ilma namaatiyyuu jechuudha. Ani hin beeku waanuma sa'aatii sanatti nama sana ajjeesee natti agarsiisu natti fakkaata. Gizee tokko namni haala hojii sana laalee jechuudha. Sirriidha nan jedhan asoo ta'e natti dhaga'ama gadaamessa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jalqaba sana maaf hoggaa dogongorru nutti hin mul'anne. Dogongorree kaaneerra immoo maaliif ilmoo sana lubbuu ishee balleessu yookaan fidee gaturraa jechuudhaani dahee mangada irra taa'ee ta'u jechuudha. Kadhadhee guddifachuu na wayya. Maaliif jennaan waanuma jiru hin dogongoramaa dogongorri achirratti ganaa dogongora lammaffaa ofitti dabalee lubbuu koodhanis cubbamtuu ta'urra karaa kamiiniyyuu cubbuu keessa galuurra dogongoruma koo jalqaba sanarratti irraa bara'eetoo akka nama baroota biraafillee fakkeenya ta'u gochuun qaba. Ani akka kootti yookaan gama kootti gaafa fudhee ilaalu jechuudha. Kanaaf obboloota koo dogongorri gaafa jalqabaati. Isa hamma qabamtee isa hamma fiddee gattu kana osoo hin taane gaafa jalqaba sana eega dogongoranii irraa baratanii ilmoo sana hagamillee yoo rakkatte hagamillee yoo beelofte wajjin rakkattee guddisuu qabdin jedha akka gama kootti jechuudha. Namni kamiyyuu ji'a 9 muluu garaatti baatanii ganaa fidanii ilmoo akkas bishaataa dhalatee ka'ee fiddee gattu kana
yoo akkas harkaan martee oliif gadi oolfitu jechuudha du'aa daa'ima du'aa hagam takka itti dhaga'amas hirriba akkamii raftis abjuu akkamii tabjootti maali kana mannaa yoo du'an dhugaa kanaaf obboloota koo dhugaan isiniin jedha jalqaba ani maalan asirratti ifa isinii gochuu barbaade beektu sirriidha sababa jalqaba sanatti namni maallaan jedhaa wayi obboriyoonni koo wayi maatiin koo obboleenyi koo maallaan jedhaadhaaf wanta sana gochuu dandeessi garuu turee jechuudha gaabbii jireenya ishee guutuu keessaa hin baanetu itti dhaga'ama ture jechuudha maaliif gadaamessaan nama dahee argetu beeka waan sana jechuudha kanaaf dogongora akkasii dogongortanii jirta yoo ta'e jalqaba erga akkuma dogongorta sanaa achumatti irraa baradhaa nama biraallee barsiisaa dogongora lammataatti otoo hin ce'in osoo namalleen waan hin bareen yookaan waan fokkisaa kana ija fuula namaatitti baatanii hin qabamin jechuudha maaliif micayyoo tana amma tarii waaqati ishee qabe maaliif wayi ishee dhokattee gatuu futaa wayi waa tokko gochuutti qabamte ammas ni galee maaliif nafsee daa'ima sanaatti iyya kanaaf ishee qabsiise kanaaf addabaabayii irra ishee baasee ishee aggaallate akka kanatti jechuudha gara miidiyaa irra baatee akka sana wajjiniin akkana ta'uun dhugaa rabbiin baay'ee tokko ulfaata baay'ee nama sururras jechuudha nama tsagannana ani riibumtuu nan qabu gama kootiin jechuudha kanaaf dogoggorri jalqaba sanarratti jalqaba dogoggora sanarratti egaa dogoggorame immoo irraa barattee ilmoo sana akkuma ta'etti guddifachuudha malee ilmoo dahanii fidanii gatuu jechuun ajjeesanii ani beeku ulfaata waaqa baay'ee tokko ulfaata kanaaf dogoggorinaadha hiriyaan nama balleessa sirriidha keessattuu bara kana keessa immoo ani hin beeku maaliif biyyoota waan garaagaraa namni akka keenya kun ogola namaa keessa hojjetaa jirullee garaatti baatee na gargaara akkana ta'e akkas ta'e anna ajaa'iba tokkoffaa wanti biyyaa bahaniif daa'ima sanaaf immoo dhiiraaf immoo dhirsa dhabanii biyyaa ba'ammoo hojjetatanii yookaan maallaqa gahaa tokko argatanii of jijjiiru biyyaa ba'an anis dubartiidha hin faradinaan jechuu dandeessani garuu jalqaba kaayyoon keenya maal ture waan jedhu natti dhaga'ama maaliif akkattan ittiin dhufee fi maaliif akka dhufe santu dura koo deema waan ta'eef gisee baay'ee waan tokko goofan kaayyoon biraatan ilaalcha biraa gaggaragarfadhee kaayyoo biraa kaayyeeffachuuf gaafan ka'ee haalan ittiin dhufe sanii fi maaliif akkan dhufe santu dura koo dhufee dhaabbataa jechuudha kanaaf maaliif biyyoota gandaa keessatti maa akka hagamta akka jechuudha nama biyya keessanii nama qaaman beektan nama maatiin keessan beekan maatii keessan irraa yoo ta'e eeyyee biyya keessan keessatti rakkoo tokko hin qabu jechuudha asitti dhuftanii biyya namaa keessatti bakka kuftanii namni ol sin qabu kan hin jirretti jechuudha rakkattanii dhukkubsattanii bakka tol seentanii bishaan qorraa nama isin budduus hin qabnetti biyya namaa keessatti maaltu waan kana keessa nasiisisan jedha akka gama kootitti jechuudha kanaaf namoonni akkasii dogoggora akkasii irra jirtan irraa of eegaa ta'ee dogongortan immoo daa'ima akkanatti fiddanii hin gatinaa dhugaan sinin jedha kuni amma biyya keessatti fakkeenya kan ta'e biyya keessa osoo hin taane biyyoota alaa irratti illee gisee meeqa guyyaarra kan dhagaa jiru guyyaarra kan argaa jiru jechuudha dahanii kaanii fidanii gatu jechuudha daa'ima sana jechuudha kanaaf kuni cubbuu guddaa sababa sanaan kan waaqayyoon biyyatti dheekkamee kan waaqayyoon nutti dheekkamee namni fayyaan namni fayyaa waa tokko badii tokko malee kan wantoonni garaagaraa dararri hamaan irra ga'u cubbuu namoonni kun dalaganiidha kanaaf cubbuu akkana kanarraa of qusadhaa waan baay'ee fokkisu maaliif jalqaba jedhanii dogongoruma keessan jalqaba isaatti irraa baradhaati achumatti of sirreessuu akkasuma nama biraaf illee fakkeenya ta'uudhaaf yaada malee dogoggora lammataa keessa hin galinaa isiniin jechuu jaaladha maaliif ilmoo jechuun baay'ee ulfaata dhugaan isiniin jedha nama dahee tu beeka jechuudha hagam takka akka nama dhukkubsu hagam takka akkatti dhukkubsatan nama dahee beeka sana kanaaf hundumtuu immoo dubartii taatanii namni sadarkaa kana carraa kanatti hin deemne hin jirtanu hundumtuu iddoo kana carraa kanatti deematuma jirtanii irraa of eegaa wantoota akkasii irraa hundumti isaa yeroo eeggatee ni ta'a wanti hin taane hin jiru gaafa yeroo eeggatee dhufe sana haala gabeessa haala kabajamaa haala bareedaa ta'een haala maatiin keessan guutuu isinirraa jaalatuun yoo ilmoo godhattan illee eenyumtuu ilmoo hin godhatin isiniin hin jedhu ilmoo godhachuu waanuma jiru jechuudha maaliif kun uumama rabbiiti garuu karoora qaba karoora malee gaafa ta'e akka kanatti lubbuu daa'ima sanaa balleessuun immoo eekkamsa guddaadha jechuudha waaqan illee walitti buuti cubbuu hin taane keessa seenuudha jechuudha kanaaf wantoota akkasii kanarraa ofaa eeggannu isiniin jechuu barbaada obboloota koo keessattuu ijoolleen shamarranii jechuudha ijoolleen shamarranii wantoota akkanaatirraa baay'isaa of eeggaa dhugaa baay'ee ulfaata
egaa viidiyoon koo har'aa asumarratti xumuraa hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii galatooma waan hanga yoonaan hordoftaniif isiniin jechuu jaaladha. Yoon dogoggoree ta'ee dogoggora koo bakka kanatti dogoggorte jedhaatii komentii jala naa barreessaa. Maaliif namni gaafa dogoggoru sana yoo irraa wal deebisee dogoggora isa caalutti hin ce'u waan ta'eef dogoggora gaafa jalqaba gaafa tokko dogoggoru argan sana osoo irraa wal gorsanii wal deebisanii kan san caalu hin dhufu jechuu kooti akka gama kootti jechuudha. Kanaaf yoon dogoggore yaada keessan komentii jala naa kaa'atii bakka kanatti dogoggortee bakka kanatti sirrii miti waan jedhu naa barreessuu dandeessu. Akkasuma yaada biraas yoo qabaattan naa barreessaa. Kanaaf jalqaba dogoggoruu dhiisuun namni kamiyyuu ni dogoggora. Garuu dogoggoruma jalqaba isaa irratti dhaabbachuudha. Dogoggoranii irraan taanaan kanan biraa kan san caalu keessa seenurra sanuma irraa baratanii namallee barsiisuu qabu malee kan san caalutti ce'uun baay'ee ulfaata. Suni dheekkamsa namoota biraatti illee waan fiduu danda'uuf jechuudha. Kanaaf viidiyoon ani irra qabadhee dhufe kana ammanumarraa dubbachuu dhufe. Kana mooyyuu maaliif waan jettan garaa dhala waan na ajajeef maaliif namni dahee ilmoo jalaa qabu waa hedduu yaada waa hedduu maaliif bakka kanatti yoo nan dubbadhe waan kana nam tokko lamarraa barate yookaan waan tokko namni lama wantoota akeekkachiisa akkasirraa of eegee waan jedhu laphee koo waan ajajeef dubbadhe isiniin jechuu barbaada. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jechuu jaaladha. Laayikii gochuu akkasuma waliif qoodaa sheer gochuudhaan yaada keessan komentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja nagaan naaf turaa isiniin jechuu jaaladha. Waaqayyo bara kana bara jaalalaa bara tokkummaa bara jijjiiramaa bara gammachuu nuuf haa taasisu. Maaliif wanti hundumtuu ammoo barri jijjiiramu waliin jijjiirama waan ta'eef kanaaf waaqayyo bara gammachuu bara jaalalaa bara tokkummaatti nuuf haa jijjiiru isiniin jechuu jaaladha. Turtii gaarii nagaan naaf turaa. Baay baay.